Halo, Assalamualaikum. Akam bareedduu diya. Agao maalitu? Walaa fayyaa akkamii ati nagaya? Yaa muummoo dalagaa irraa baane. Hundi kanne akka tarta sagalee ta'e dhageetiin dhiqadha jeetiin ijoolleen dhiqachuu jirti. Wallahi amma duubaan jira har'a. Akkami gaa dalagaan soomana kanaa wayya baatti. Yaa rabni akkanuma kaa soomana dalagaan isaanii dhumtu wanqa baatii dhakkittii kana immoo obsida kaasilaa duraan soomana kana mana wajji soomannaan jennaan inni didde haay. Maatiin hiiduma kanaanuu ta'u kaati. Wallahi walumaanuu bagatti keenya kaa warra baranaa ka bareedduu ni agarre. Maal jaaree adeerri qeemmoo ida kanaas nu dura dhaabbachuu deema. Barcaa akkam godha inni qofatti gabbaraan alatti daaba keetiin alatti moommaa isaatiis daabaa naa bittu malee jettee xiinnan goone. Amma inni noo maal fedha waan firraa kafaleef finne ati firraa. Hanqa inni firraa kafalee naan hin jenne ati dhiyootan. Kumaa burii sirratti hafe. Ammas daaba keetii fi gabbara warra keetiitiin alattiin kumaa furqaa adeerri keetirraa kafale ka biraa kafala. Hoo yoon biyya gale bilee ijoo gabbarri kun dhalaa shan nani fuusisa maallayni ati na gaafatte kun barre dhalaa shan. Akkuma fedhee isaa ta'u amma duuba kumaa firan kiyya kafaltu malee na heerumtu gaa. Hayaatis kuma lama qophee jibbaas kaaniis kuma lamaniin qopheeyya. Tubbalee akkanni qubaatti hin danda'are ani kunoo suudiin baddee akkattuu maallayni kumaa fi dhibba sadii ni dalagamee kana hunda iree yaa'oo isaa hin fidee qabana. Kan jaalalateetii kana hunda na godhuuf jira bultii nama bultii fedhu fakkaattee na seente waggaa duraatii duuba ammaan dilli xalabaataa kun maalime. Hoo namnummaanuu nan dhaga'ini yaa'atee kumaa firan isaanirraa kafalii daaba ta'eetii fi gabbara warra ta'eetanii ni guutuutii fi soomana kanarratti akka wal agarru akka walitti dhufnu akkuma duraan waliin jenne ta'e qaba. Eenyurra na bantata? Waalaikum salaam. Eenyu? Nagee wallahi saahibu akkami? Eenyu sinjaan? Burqaa sinjaanii? Anis Muhammad Nanjani. Aye, eza rubere eza bas. Intalti keenya. Ragandati. Duraan waan agarra kaadila kana hayaa homaa bareedduudha. Duubaati salaamumaaf dhuftamoo. Hawaa namata guutuun ganagganuu jira. Qiyyaa maalii salaamuu dhufamu kiyyoon qaadhimaatiyya. Isaa dhuftee haasawaa kanaan adda darbattata. Hawaa maarra na banta ibsu ati nama kanaa. Kanaas ganagganuu jirta jechuudha bakka ati anaas ganagganaa isaas ganagganuu jirta jechuudha bakka. Hawaa ati dhaabbadhu meenaaf isii wal gaafata ati xiyyaanarraa dhaabbu. Ati dhaabbadhu saahibu amma dhufteetii dhaabbu qa. Kan qofni taa'amti yoo ati waliin nuneetee nama fardiin haa ta'u jira. Lakkaanuu bilaashumaan bakka rasiida xiyyaa fi bilasan taatiraati bule malee ati ablee qara lamaan nyaattu edaanuu maatii mi'a. Maatii mi'a. Hawaa nageetti anna ilma dhiiraatiinis waliin arrabsuuti jechaadhaati. Bila kana waliin deemnee karaa dheeraa kana hunda deemnee amma tapha keessa deddeemuu jirta nageetti.